Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa hordoftootaa fi daawwattoota koo kabajamoo har'aan tanaas kan laallu barnoota herregaa kutaa torbaffaati. Keessa deebi'ee waan gaafiin namoota baay'ee natti dhiyaateef himoota walqixaa sararawaa firaashinoota of keessaa qaban kan jiru laalla. Himoota walqixaa sararawaa firaashinoota of keessaa qaban akkamitti furra? Egaa himoonni walqixaa sararawaa jechuun walumaa galatti himoota walqixaa sararawaa yeroo jennu akkaataan taa'umsa isaa bifa a, xaa, ida'uu, baa walqixa zeeroo kan ta'edha. Bifa kanaan yeroo taa'u himoota walqixaa sararawaa jedhama. As keessatti aan akkasumallee aan maxxantuudha. Baan lakkoofsa dhaabbataa yookiin koonistaantiidha. Walqixa zeeroo yeroo jedhu lakkoofsa biraatis ta'uu ni mala jechuudha. Asirratti egaa kun amma himoota walqixaa sararawaadha kan firaashiniif keessaa hin qabne. Mee kan firaashiniif keessaa qabu akkamitti furra? Akkamiiti? Fakkeenyaaf yoo ilaallu kunneen kanneen firaashinii of keessaa qabanidha. Kanneen firaashinii of keessaa qaban himoota walqixaa sararawaa firaashinii of keessaa qabanidha. Kun himoota walqixaa sararawaa firaashinii of keessaa qaban. Akkasumallee inni kunillee himoota walqixaa sararawaa kan firaashinii of keessaa qabanidha. Mee fakkeenya kan haa laallu. Fakkeenya ilaaluu dura hiikoo tokko isiniif mee haa dubbisu. Hiikoon yookiin hubadhuun kun maal jedha? Hubadhu himni walqixaa kenname lakkoofsa firaashinii yoo qabaate gama lamaan hima walqixaa hawaaxaa yookiin hiramaa walii isaanii xiqicha waamsisootaan baay'isii jedha. Gama lachuutu maaliin baay'ifna? Hiramaa walii isaanii kan waamsisootaatiin baay'ifna jechuudha. Adeemsi kunis hima kenname san gama hima walqixaa waliigitaa salphaa ta'etti jijjiira. Akkasumas firaashinoota dhabamsiisuu jedhamaa jira. Mee fakkeenya kenname tokko haa ilaallu. Fakkeenyi kennames akka kana. Lama jala sadii xaa ida'uu sadii walqixa 15 jedha. As keessatti firaashiniin jiru maxxantuutti maxxanee kan jiru kana jechuudha. Jijjiiramatti maxxanee kan jiru lama jala sadii kun maali? Firaashiniidha. Lama jala sadii xaa ida'uu sadii walqixa 15 walqixa 15. Amma gama lachuutu hawaaxaa yookiin hiramaa waamsisootaatiin baay'ifna. Waamsisaan isaanii inni kun asii lama jala sadii jira, sadii jala takkaa jira, sadii jala takkaa jira, 15 jala takkaa jira. Isaan kana hundaafuu hawaaxaan sadii jechuudha. Hawaaxaa isaanii sadii. Amma gama lachuutu sadiin baay'ifna gaafa jennu gama lachuu akkanatti hammattuu itti goonee sadiin baay'ifna. Sadii yeroo baay'ifnutti lama baay'isuu sadii hammattuu keessa jiru kana jechuudha. Lama baay'isuu sadii jaha taha jaha xaa jala sadii akkasumas sadii baay'isuu sadii sagal jala takkaa ammallee sadii baay'isuu 15 40 fi 5 ta'a. Hiramaa walii isaanii xiqichi sadii waan ta'eef sadii kana fuunee isaan warra gubbaa kana waamamaa kana hundaanuu baay'ifne jechuudha. Sadii hogguu lamaan baay'ifnu jaha ta'e amma gaa jaha hiruu sadii jenna. Jaha gaafa sadii firru asitti lamaatu hafaa. Lama xaa ida'uu sagalii walqixa 40 fi 5 ta'e. Kana jechuun amma firaashiniin irraa badee jira jechuudha. Hima walqixaa sararawaa duraan firaashinii qabu kan bifa lama irra sadii xaa ida'uu sadii walqixa 15 kan jechaa ture sun gaafa sadiin gama lachuutu baay'ifne maal ta'e asitti kun jaha ta'eeti. Sadiin gaafa baay'ifame bakki tun jaha ta'e jaha kun sadiif gaafa hirre maaltu hafe? Lamaatu hafe jechuudha. Lama xaa ida'uu sadii walqixa bakka sadii tanaa sadiin gaafa baay'ifne meeqa ta'e? Sagal ta'e jechuudha. Bakka 15 tanaa sadiin gaafa baay'ifne meeqa ta'e? 40 fi 5 ta'e jechuudha. Asitti amma hima walqixaa waliigitaa ta'ee jira. Hima walqixaa waliigitaa ta'ee jira. Kana salphisuun gana furuun baay'ee salphaadha jechuudha. Gama lachuutu amma sadii irraa hirrifna. Sagal irraa hirrifna jechuudha.
asirraayis sagal irraa hirrifna sagal sagaliin bada lama xaan wal qixa ni taha. Tole 45 irraa sagal gaafa fuunu 45 irraa sagal yeroo irraa fuunu 36 ta'a. 36 lama xaadhaaf asitti lamaaf irraa asitti illee 36 kana lamaaf irraa lama lamaan badee jira. Xaan keenya wal qixa ni ta'a. 36 lamaaf gaafa hirru 18 ta'a jechuudha. Kanaaf bakka xaa lakkoofsi bu'u 18. Isa kanaas mirkaneessuu dandeenya. Yeroo mirkaneessunitti lama jala sadii bakka xaatti meeqa argannee 18 argannee waan ta'eef 18 buufnaa. Ida'uu sadii wal qixa 45 ta'uu qabaa jechuudha. Amma gaa asitti lama baay'isuu 18 36 ta'a. 36 hiruu sadii ida'uu sadii wal qixa 45 nuu kennuu qabaa jechuudha. 36 gaafa wal qixa 45 osoo hin taane wal qixa 15 wal qixa 15 nuu kennuu qabaa jechuudha. Bakka tanatti illee 15 nuu kennuu qabaa jechuudha. Asitti gaa amma 36 gaafa sadii firru 12 ta'a. 12 ida'uu sadii wal qixa 15 ta'a. 15 wal qixa 15 ta'a jechuudha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akka kana ta'a dhimmoota wal qixaa sararaa firaashinii of keessaa qabanis bifa kanaan furuu dandeenya. Mee fakkeenya biraa tokko haa isiniif dalagu. Fakkeenya biraa tokko yoon isiniif dalagu takka irra afuraffaa ta'a wal qixa sadii jala shanaffaa hajuu kana mee haa ilaallu. Amma kun gama lachuuttu maaliif jalaa qabaa? Firaashinii of jalaa qaba. Garuu waamsisaan kun hawaadhaan waamsota meeqaa yoo jenne kan afurii fi saftee malee hiramu 15 fi saftee malee hiramu bakka tanatti 20 fudhannaa jechuudha. 20 yoo fudhanne 20 gama lachuuti yoo baay'ifnu asumatti 20 gama lachuutiin yoo baay'ifnu 20 baay'isuu takka 20 ta'a. 20 xaa jala afurii wal qixa ni ta'a. Akkasumallee 20 baay'isuu sadii 60 jala 5 ta'a. 20 gaafa afurii firru meeqa ta'a? 5 ta'a. Wal qixa ni ta'a. Akkasuma 60 gaafa 5 firru 12 ta'a. Kun gama hima wal qixa walii gitaatti deebi'ee jechuudha. Amma yeroo kanatti gama lachuutu 5 irraa asitti illee 5 irraa gaafa 5 firru asitti 5 ni bada. Xaan keenya meeqa ta'a? Xaan wal qixa ni ta'a. 12 illee gaafa 5 firru 12 jala 5 ta'a jechuudha. Akka kana kun dhimmoota wal qixa sararaa firaashinii of keessaa qaban jechuudha. Inni itti aanu ammallee takka jala sadii ta'a. Irrisuu lama wal qixa torba jala lama hajuu kanaas yoo ilaalle isaan lachuutiifuu hawaadhaan isaanii kana kan sadiifis hiramu kan lamaafis hiramu yoo jenne 6 fudhannaa. 6 baay'isuu takka 6 ta'a. Jala sadii jenna. Asitti immallee 6 baay'isuu 2 12 ta'a wal qixa ni ta'a. 6 baay'isuu 7 40 fi 2 ta'a. Jala 7 jala 2 42 jala 2 ta'a. Asumatti gaa 6 gaafa sadii firru 2 ta'a. Irrisuu 12 wal qixa 40 fi 2 illee gaafa lamaaf firru 20 fi takka ta'a. Amma hima firaashinii irraa hin qabnetti deebi'ee jira jechuudha. Hima firaashinii irraa hin qabne kamitti deebi'ee 2 ta'a. Irrisuu 12 wal qixa 20 fi takkaatti. Amma hima kana furuudhaaf gama lachuutu 12 irraa irrifna. 12 irraa irratti idaana. 12tti 12 idaana. Akkasuma 20 takka irratti illee 12 idaana. 20 takka irratti illee 12 idaana. Asii 2 xaan nu hafa. Tole egaa 20 takka irratti 12 gaafa idaanu 30 fi
sadi ta'a gama lachuutu lamaaf gama lachuu lamaaf gaafa hirru ta'an keenya wal qixani ta'a 33 jala lamaa ta'a. Kanaaf himoota wal qixaa sararaa firaashinii of keessaa qaban haala kanaan furuu dandeenya. Ammallee yoo isiniif hin galle koomentii jalatti kaa'uu dandeessanii bakka isiniif hin galle keessa deebi'eetiin isiniif adda baasa waan ta'eef akka kanatti namoonni baay'een bilbilanii kan bakka akkasitti irra nuuf deebi'i bakka akkasitti keessa nuuf deebi'i jechaa jirtan baay'ee galatoomaa ammallee irraan isiniif deebi'a. Nagaan naaf jiraadhaa nagaan naaf turaa ramadaana gaarii.